Dinatti amanteesna lattum ormatti qawwakum mul'istum dinatti amanteesna lattum ormatti najiraachistam jireenya raafa. Farda kootis anas kan jaalattum barbaada. Nagaan isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagartuu fayyaa keessaniin isiniin jedha. Amma garuu ganama fuulayyuun ni kanneen akkuma ka'ettan jira mucaa obboleessa kootiitu tuyyuu na bireera samuuna. Garuu viidiyoo wajjin baay'ee hojjenna dheetan yaadee viidiyoo inni har'a immoo biyyatti jechuudha sallaatti niksiitu jira jedhee farda qaba. Farda sanii jedhee halkaniin bakka ciisuudhaan ka'eetoo na kaase isa gaggeessaa jira guyyaa bira. Indahum har'a jechuudha kalee galgala maabiraatiin na jalaa badde liibii seenaa jennee qaxxitaa sin arganna jenneetu jechuudha. Egaa qaxalee kanaa jaartiin itti barbaadi ijoollee biyya alaa jirtu shamarran biyya alaa jirtu fuudhuu barbaadee naan jedhe isuma afaan masaatirraa dhageessan jechuudha walumaa galatti. Jechuun waan biraa osoo hin ta'in as keessatti seerisii irratti dubbate. Amma yeroo baay'ee shamarran tariitii qarshii naamina jechuun ni danda'u. Hundin jedhu garuu nama galee dhufedha shamarran biyya arabaa jiranii nam beeka tolchee tan beeka jechuudha. Tarii nama tokko keessa yoo wanni akkasii taate malee namni biyya keessaa shamarran maaliin yaadu shamarran biyya arabaa hamaas ni beekti gaaris hin beekti jireenya illee akka itti jiraatan adda baafattee bartee akkaataatti qusannaa akkaataatti mala uumtetoo hojii hojjettu hunda ijaa adda baastee beektuuf dhugaa gaa'ilaa baay'ee barbaadamte jechuudha. Seerisii ta'ee san isinitti hima ofiin boona shamarran biyya arabaa jirtanii hundi keessanuu isiniin jedha. Egaa kaamee nagaa sin gaafata. Nagaa jedhaan ganama akkuma lafaa kaanitti jirra dhugaa ganaa asii asallaa deemee jechuudha. Niksiif fagoodha jedhe achi deemaa isiniin jedha. Mee hordoftoota kiyyan nagaa jedhi. Shamarruma tolte dhugaa hin sodaata yaa rabbii. Wali ijoollee shamarru katti sodaattu bas nagaa dhimee nagaa akkam jirtan jedhiniiti mee nagaatti dhaamii ka'iiti achiin booda immoo mee yaada keetillee ibsatta. Naguma ati shamaraa miti ko bardiina akka dirratitti sodaattamu mee nagaa dhini sodaatiniif yaabshir nagaa dhimee. Nagaa akkam jirtu isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya. Ishi jedhaaletu si kofalchise soorii. Kana caala kan beeku anuufi. Maqaan keenyu jedhamta. Maqaan koo Gazzaany Dirribaatan jedhama. Ishi har'a guyyaa har'aa maaliif na bira oolii liivii wajjisseennaa jennaan maaf ariifattee deemte jechuun niksiin kun hoggaa hafe yookaan farda gulufsiisuun kun osoo hafe maal rakkoo qabasi maaliif miirri akkanaa asitti dhaga'amuu dandeessa. Farda waanan jaaladhuufani isa obsee waan hin hafneefani ka'ee ganama nan gala jedhee didee. Jechuun amma odoo shamara biyya alaa fuudhaa jettee jirta. Naa barbaada jettee jirta nutti yaasiniin jenna. Amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee shamarran kan isaan barbaadu magaalaa barbaadu baadiyyaa keessan barbaadanii egaa kama asumaan gurrallee sinaa bu'u shamarran ati nam barbaadettumee kan akkamii farda keetii fi siif ilaalcha akkamii kan qabdu barbaadame. Farda kootis anas kan jaalattum barbaada. Dhageessanii jirtu. Baay'ee tokkoon itti goose nugaa nama bashannansiise ukkuluma jedhee jira. Ukkuluma barbaada anas kan jaalattu farda koollee kan jaalattu jedheetoo jira. Egaa ka beektu ka Oromoo keessatti fardi oddoo olaanaa qabaa sinitti himu isallee kanumatu keessa jechuudha. Abbumata akkasi obboleessi koo baay'ee farda jaalataa kanaafidha. Egaa ka dhaamsa biraa qabdame walitti deebina yeroo biraa liibiidhaan ani isinii fideetoo dhufa. Mee ammaaf dhaamsa qabda? Dhaamsa qabu. Xumurteerta? Xumure. Eeshi ka amma yeroo biraatitti immoo walitti deebinu turtii gaarii nuuf qabaadhaa isiniin jenna. Yaada keessan koomentii jalatti nu barreessaa kan qoosaa osoo hin ta'in daayiriktii isiniin jenna turtii gaarii nuuf qabaadhaa.